Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii naga kootii isinis bakka jirtanitti baga naga jiraatan isiniin jecha egaa har'as jechuudha akkuma baratame barumsa koon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha barumsichi keenya har'aadha kanatti deemnee wajjin ilaallu ta'a akka maal isiniif qabadhee dhufe ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha garuu isa dura warroonni tarii tastaatanii nan beekne yoo jiraate barsiisaa Oromoo Arsii Dodolaa aappii jedhama. Kanaafuu yuutuubni kan koo kan dura barsiisaa Oromoo Arsii Dodolaa aappii jedhu na jalaa guutumaan guutuutti ugguramee jira. Kanaaf walumaa galatti yuutuuba haaraa maquma akkas jedhu sanaan banee waan jiruuf barsiisaa Oromoo Arsii Dodolaa aappii maqaa jedhuun baname waan jiruuf jechuudha. Akka seentanii sabiskiraayib gootanii haamilee nutti hortan isiniin jedha. Akka irraa barattanis dhaamsa asumaan isinii dabarsu barbaada. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun viidichas waliif qoqqoodu linkii isaa fuutanii jechuudha akka nu jajjabeessan isiniin jedha isa kana hangana jecha barumsichi keenya har'aadha gabaabinumatti gama barumsichaa hogguu dabarreetiin jenna jechuudha barumsichi keenya ka har'aadha maaliif nu fayyada kan jedhu bilbila keenya kiisii irra yoo kiisii keessa kaawwannee hogguu kiisii keessa namni baasuuf deemu jechuudha sagalee ol aanaadhaan akka inni itti iyyuu godhuuf takkaahuu chaarjii irra keenyee man nama shakkinu yoo bulle jechuudha fakkeenyaa fi chaarjii irra kennee bakka shakkinuu yoo ka bullu taate jechuudha bakka chaarjii irraa sanii namni yoo ka fudhu taate akka inni iyyuuf jechuudha chaarjii irraa baasan ammas akkasuma mana namaa bullee fakkeenyaaf bakka mana namaa bulletti qarshii guddaa harkaa qabna bakka bulle san lafa tuutaa lama baay'ee takkaahuu ammoo namni itti heddummaatu yoo bulle jechuudha qarshii duqiisii yoo qabaanne shakkine maal goona jenne fuunee qarshii kana bilbila kana irra kenna jechuudha walumaa galatti bilbila kana irra yoo kenneetiin jenne qarshii lafa kennee bilbila gubbaa kennaa sana booda ammoo bilbilli keenya itti iyya jechuudha lafaan ukaasa sagalee inni iyyuu ammoo ol aanaadha sagalee sana ammoo iswiichii godhuu hin danda'an paaswordii qaba hanga paaswordii san abbaa qofatu beeka waan ta'eef inni itti galchutti kana booda bilbila keenya hattuun nu jalaa fudhattee keessa keessaa baaftee lakki chaarjii irraa namni nu jalaa baasa fudhatee deema lakki immoo lakki qarshii keessii qaba namni narraa fudhate jechuun hin jirtu jechuudha isa kan hangana jechaame faarsaan oolii ni dafii nutti himii jettanii ariifataa jirtu yoona kanaafuu appilikeeshinicha kallattiidhaan keessa seenna jechuudha hogguu keessa seennetiin jennee appilikeeshinichi pileestoor keessatti argama warroonni ammoo pileestoor keessa buufachuu hin dandeenyeef liinkii isaa isiniif kaa achi buufachuu dandeessan walumaa galatti jechuudha fakkeenyaaf appilikeeshinichi hogguu awwala seennee bifa kanaan nu gaafata jechuudha haala kanaan hogguu inni nu gaafateetiin jedhe fakkeenyaaf hayyama inni nu gaafate fakkeenyaaf googiliidhaan seenuu barbaadamoo bilbilaan seenuu barbaada jedha isin kafeetan filachuu dandeessan as keessa feesbuukiin seenuu barbaada googiliin barbaada moo email gmail keetiin seenuu barbaada jedhee na gaafataa jira mee fakkeenyaaf anamma googiliidhaan seena haa jedhu googilii taaguutu fakkeenyaaf anamma akkaawuntii kiyya filadheetiin jira jechuudha hogguu akkaawuntii keessan filattanii jettan haala kanaan isin dhufa hayyama kanituu fi kunoo barreeffama dheeraadha kana haala itti fayyadama isaa seeraan isin ammoo dubbisuu dandeessanii kanaaf jechuudha anama waan viidiyoo isin waraabuuf guutuu isaa dubbisuu waan natti hin tollee fi okay jedhee bira haa dabru haala kanaan jechuudha nu banee jira wanti nu gaafatu tokko illee hin jiru fakkeenyaa fi hogguu haala kanaan keessa seennee keessa nu galchee jira akkaawuntii keenya erga nu gaafateen booda fakkeenyaa fi inni jalqaba irra jiru kun akkuma argaa jirtan jechuudha kan jalqaba irraa kuni bakka kanatti kunoo ka argitan kuni yeroo chaarjii irra jiruu fi jechuudha kun ammoo akka tasaa mallaqa lafa namni baay'atu yoo bulle mallaqa lafa kennee isa gubbaa kennaa kan sadaffaa ammoo kiisa keenya keessaa yoo namni baasee bilbilli kun akka iyyuu godha jechuudha kiisa keenya keessa kaawwannee hogguu namni kiisa keenya keessaa baasee akka iyyuu hattuun gonkumaa bilbila keenya haasoo hin danda'u jechuudha yoo nuti irraanfannee dhiifne malee isa kana hangana jechaa mee tokko tokkoon isinti agarsiisu jalqabaa fakkeenyaaf chaarjii irra yoo kenne anama fakkeenyaaf bilbila kiyya chaarjii irra jira fakkeenyaaf select pin jechaa jira or pattern for password jedha kanuma feete godhii takka patternii takka ammoo passwordii takka ammoo pinii lakkoofsa yookaan qubee yookaan patternii itti godhi jechaa jira kanaafi walumaa galatti mee anama patternii itti yookaan pinii kama ta'e tokko keessaa okay jedheeni heeyyama haa kennuu fi achi booda asiteetti patternii jechaa jira fakkeenyaaf anama patternii okay dheeni patternii moo pinii barbaadde jedhee na gaafataa jira kunoo akkuma argitan filannaa lama naa kennee jira kan jalqabaa kunoo gubbaa kana irratti dhiifama kunoo kan jalqabaa jechuudha asitti na gaafataa jira haala kanaan jechuudha akkuma argaa jirtan kan lammaffaa kunoo gubbaa kana irratti fakkeenyaa fi pattern jedhaa jira jala kanarra pin jedhaa jira adama fakkeenyaa fi pin jedhee haatti godhu pin itti godhu fakkeenyaaf anama mee pin isaa
lama lama shan shan jedhee akkanumatti godhu gabaabinumatti irra deebi'ii galchi jedhaa jira. Tiraayippiin paaswoord jechuun jira fakkeenyaaf amma inni irra deebi'ii galchi jechaa waan jiruufi lama lama shan shan okay jedhuuni galchee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kana chaarjii irraa gufuunu haala kanaan yoo namni tuqe jechuudha nutti iyya jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haa goonu sekendii haganaa eeguu barbaadaadha. Anammoo waan chaarjii irra jiruuf sekendii kan irra deebisee isinitti agarsiisu sana boodamee irraa haa baasu. Amma maal jedhaa jira turn off the screen jechaatiin jira. Kun ka dalaguu yoo iskiriiniin keessan sekendii 5 kanaan booda iskiriiniin keessan dhaame dalagaa jechaatiin jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma iskiriiniin kiyya haa dhaamu walumaa galatti haa dhaamsu iskiriinii. Hogguu haala kana iskiriinii dhaamseetiin jedhe fakkeenyaaf mee amma iskiriinii dhaamsee jira. Har'a buqqisu kunuuti. argitan kana sagalee hir'isuullee hin danda'anii walumaa gala jechuudha waan baay'ee namatti nutti beeksisa rakkoon qabu keessaa baatanii achi guddaa ruutiin sekondii eeguudhaan waan rakkoon qabu kunoo haaluma amma argitan kanaan jechuudha sagalee hir'isuu hin danda'an siwiichii godhuu hin danda'an waan takka jechuudha saayilent irra jiraanan bilbili keessa haala kanaan iyya mee fakkeenyaaf mallaqa haa jennu fakkeenyaaf iddoo kanatti mallaqa jira haa jennu fakkeenyaaf nama mee iddoo kana mallaqni yoo jiraate kunoo kan lammaffaa irra jiru kun jechuudha akkuma reefsitti agarsiiseetiin jedhe kan lammaffaa irra jiru kun mallaqa kun ammoo kiisha keenya keessaa yoo namni baasee kan sadaffaa jechuudha nuti filannee sadiin kana keessaa kafeen irratti deebisna fakkeenyaaf kan lammaffaa mallaqa irratti kanatti haa deebisnu mee fakkeenyaaf nama bakka mallaqa kana irratti haa deebisu sekondishan eegi jedha achi booda ammoo sekondishaniin booda turn off the screen jedha yoo screen sekondishanii kanaan booda yoo screeniin keessan dhaamaa ta'e jedha fakkeenyaaf nama mee isinitti agarsiisu kaameraan galee fakkeenyaaf wanta tokko irra kaa'ee isinitti agarsiisu mee nama gabaabumatti jechuudha kaameraadhaan seenee isinitti agarsiisu fakkeenyaaf nama kunoo haaluma argitan kanaan jechuudha kunoo ammoo kompiitara kana gubbaa kaa'eetiin jira yoo ammoo kitaabicha kana irra kaa'eetiin jira haa jennu kitaabicha kana irra akkana kaa'ee jira iskiriinii dhaamsa jechuu sana booda iskiriiniin hogguu dhaameetiin jedhe gabaabinumatti iskiriinii ni dhaamsa hogguu iskiriinii dhaamsee kana eegana ammallee jalaa fuudhuuf deeme jechuudha iskiriinii hin dhaamsa hogguu iskiriinii dhaamsee haala kanaan jechuudha iskiriiniin kiyya dhaamee ture kanaaf mee amma kitaabicha kana jalaa haa fuudhu hal amma waan rikoordii waraabaa jiruufu hin dalagu jechuudha fayyaa walumaa galatti isin haala kanaan gabaabinumaan fayyadamuu dandeessan jechuudha walumaa galatti guutumaan guututti kunooti okay go raayitii gootan jalaan jechuudha bifa kanaan haala kanaan fayyadamuu dandeessan sagalee as keessaa seetingii ka jettu jala kana kan jirtu keessa to'itanii kunoo fakkeenyaaf haaluma amma argaa jirtan kanaan jechuudha gabaabumatti jijjiiruudhaaf seetingii keenya keessa erga seenneen booda jechuudha jalqaba irratti maal nuun jechaa jira ka inni nu gaafatu sekendii akkuma atitti gooteen 0 sekendii irraa akka eegalu barbaadaa jedha takka ammoo sekendii 5 irraa akka eegalu barbaadaa jiraadha alarm toon jedha ammoo kunoo gaddaan immoo akkuma argaa jirtan jechuudha inni kun maalidha change alarm tone jedha sagalee jijjiiruu yoo barbaadan kunoo kan sadaffaarra jiru isa kana jechuudha ni argitan jedhe yaada kunoo isa kana alarm tone bakka jedhu kana takaawu free angeen bakka jedhu kana irratti deebisna jechuudha kanaaf walumaa galammee isa kana yoo gattu inni sagalee baay'ee qabaa nuti kan feene filatu walumaa gala isa kana jechuudha kanuma onni irratti jalqabanu deebisu kana jechuudha fakkeenyaaf akkasuma isaa gadiin ammoo akkuma argaa jirtan security bakka jedhu kana irratti jechuudha kunoo security bakka jedhu kana irratti change pin or pattern kan jedhu jira akkasuma ammoo gadsiini ammallee jechuudha change mootiin kan jedhu kana walumaa galatti wantoota baay'eetu keessa jira settingii keessa seentanii daawwachuu dandeessan haala kanaan jechuudha wantoota hedduutu keessa jira kanaaf walumaa galatti isin seentanii daawwattanii waa hunda hubachuu dandeessan isiniin jedha irra gabaabumatti
haala kanaan jechuudha erga seentanii waa hunda hubattanii booda appilikeeshinichi isa kana eessa arganna jettanii akka gaafii isinitti hin taaneef appilikeeshinichi pileey stoorii keessa jira jechuudha kunoo akkuma argaa jirtan kana pileey stoorii keenya keessa seenuudhaan kunoo akkuma argaa jirtan anti zeft alarm kan jedhu kana ni barreessitanii achi booda gad buufachuu dandeessaa nama waan buufadhe qabuufu open naan jechaa jira isiniif ammoo install jedha kanaaf install gootanii haala kanaan fayyadamuu dandeessan isiniin jedha warroota kaaniif ammoo linkii isaa vidiyocha mooraa kana jalaa argachuu dandeessan ciao ciao hattu nagatti isiniin jecha hattuunis nagaatti firraa jedhaani turtii gaarii hanga barumsa birootiin walitti deebinutti